بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجد أرجع جرتان كون مسجد النور كان جرام يوتو مقالة بدل كيسا ولا جمات أرجم مسجد كون لفا إبورتي إجارة كان جرور كان مرتون داودان بلتشسني مقالة بدل لفا كني في توري لفا بلتشسني مقالة كني في مسجد كان جدو لفا نمت فاتو جراوان تيف لفا كان بتاني مسجد والاتباسني بل فتشو بربادو kana furuudhaaf mana nama dhuunfaa kana qarshii miiliyoona 1.6 walii galanii waan kaffalan dhabanii rakkataa jiru. Kanaafuu hawaasa bal'aa qabna waan ta'eef gara hawaasa bal'aatti nuuf iyyaa jedhanii nutti himatanii jiru. Nutis dhaamsa isaanii kana fuunee isin biraa geenyerra. Kanaafuu yaa hawaasa keenya gamaa gamana jirtan hanga dandeessaniin bira dhaabbadhaa. yaada hawaasa masjida kana kunoo dhaggeeffadhaa. Salaamu alayhi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Akkuma beekamu nuti jamaan masjida Noor Jimmaa Barreetti argamnu. Masjidni kan keenya bara 2011 qarshii 5,000 hawaasni magaalaa kanaa walitti buuseef kan inni bite. Haa ta'u malee lafti kun haalli ta'umsa lafichaatii fi haala qiblaan kan keenya waliin simu waan ta'eef hanga guyyaa har'aatti jechuudha. Hanga guyyaa har'aatti gar tokkotti dabneeti kan cinaachaan salaannu jechuudha. Masjidni qiblaan saalleen sirroomne yeroo ammaa kana immoo hawaasni musliimaas balataa dhufe haalli jireenya naannoo kunis akkaataan jijjiiramaa dhufeeni masjidni kan keenya hanga hawwanaa dhiibbaa adda addaa keessa jirra. Bitaan mirgaan hawaasa amantaa biraa hawaasa amantaa adda addaatti wajjin waliin jirru. Amma garuu yeroo mijaa'ee jennaan immoo uummanni sun rakkoo kan keenya ilaalee lafa kana fayyadamaatii qarshii qabdan uumta dharuun jennaan itti deemuudhaaf wanti jalqabni jira. Haa ta'u malee hawaasa bal'aa uummanni musliimaa naannoo kana akka hin jiranii beekama. Uummanni obboleeyyi kan keenya musliimaa bal'aan akka biyyattiitti qabnu garuu baay'inaa haa ta'u malee akka naannoo kanaatti hawaasi keenya xiqqoodha waan ta'eedhaaf birrii kana qophaa kan keenya fayyadamee jira dhaabannee murteessuudhaaf hin dandeenye. Anneen gada walii gallee jenne jechuudha. Birrii 1.6 yookaan immoo miliyoona 1.6 bitachuudhaaf walii gallee qabdii hammatee jalaa keenee fi kaanii hawaasni musliimaa mana kan keenya mana rabbii kana ijaaruu keessatti gahee guddaa taphachuu qaba. Nuti akka sababaatti geessuudhaaf kan hafe gaheedhaaf dandeettii kan hin qabne ta'uu kan keenya qabannee isnumaa fi rabbiin qabannee jechuudha. Dursa hawaasni musliimaa kun akka qabeenyaanis dandeettiidhaanis beekumsaanis wantoota adda addaatiin hojiin dhaabbate mana rabbii kana ijaarsee hawaasni bal'aan masjidni kun masjida Jumaa ta'uudhaaf kan kaayyoo illee qabu jechuudha. Garuu haa ta'u malee dhiibbaa adda addaarraa kan ka'e amma waan milkaa'uu hin dandeenye sababaaf rabbiin isinii wal qunnamsiise kanaan itti fayyadamtanii akka bukkee dhaabbattan jechuudhaan maqaa rabbiitiin waamcha dabarsinaa nuti koree masjida Nuur ulaa Jimmaatti argamu. Karaa nu haasaa jirru kun rabbii fi karaa rabbii duwwaadhaaf kan haasaa jirru waan ta'eedhaaf jecha kan keenya kana karaa herregaa baankiitiin isinii darbeera. Xalayaadhaanis immoo waajjira majlisaatii waajjira bulchiinsa magaalaa Biddireetii wal qabsiisne kan masjidichaan chaappaadhaan deeggarame kan isin beeksisnu ta'e chaappaan kan keenya maqaa nama sadiitiin kan dhaabate jiru Jibriil Abduutii fi Ansaar Ahmaddiin obbo Barsiisaa Firrisaa kan jedhamee baname jiru waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti baankii waldaa gamtaarraa gara masjidaa jijjiirreerraa baankiiwwan afaan kan immoo borii fi iftaan keessatti kan jijjiirree xumura ta'uu isaatii fi baankichi akkaawuntii masjida kanaa ta'uu isaa beektanii akka shakkii tokko malee maqaa rabbiitiin itti hirmaattan maqaa rabbiitiin isin waamchisnee dhiyeesse. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nuti amma kan argamnu godina Buunoo Beddellee aanaa Beddellee ganda duwwaa tokko keessatti kan argamu masjidni kun masjida Nuur jedhama. Masjidni kun ulaa Jimmaatti argama jechuudha. Masjidni kun rakkina adda addaatu isa mudatee jira. Rakkina adda addaa kun tokko amantii biraatiin marfamee jiraachuusaa. Kana dabalatees immoo dhiphina lafaa kanarraan kan ka'e karaan masjida keenyatti ol gallee salaannuu fi qiblaan keenya illee walirra oolee kallattii kanallee sirreeffachuu kan hin dandeenyedha jechuudha. Haa ta'uutii kana sirreeffachuudhaaf dhiphinni lafaa waan nu mudatee tureef yeroo baay'ee rakkachaa turreerra jechuudha. Duraan hin bal'ifanne jenne yaadnutti qarshii guddaa nu gaafatanii hanga miliyoona 4 nu gaafatanii turanii. Miliyoona 4 kanaan bituudhaaf humni keenya hin danda'us innis sadarkaa wal dadhabsiisuu waan ta'eef xiqqoo nu rakkisee ture jechuudha. Amma rabbumti keessa nuu galee sadarkaa 1.6 qarshii miliyoona 1.6 walii galee jira jechuudha. Kana sennaa jennu uummanni musliimaa lafa kana jechuudha. Lafa kana akka bitee ittiin fayyadamneedhaa fi gochaan godhamaa ture nurra ture jechuudha. Innis inni hattaa lafa kana binneetiyyuu magaazina adda addaa godhanna malee uummanni musliimaa bitatee lafa kana ittiin fayyadamu jedhee amantaan gara isaa dhiibbaa nurraan geessisaa ture jechuudha. Amma dandeettii rabbii taanaan jarma keessaa immoo
qaama mana kana gurguratu wajjiniin keessaa qaamni tokko nu deeggaree akka nu fudhannuuf irratti walii galtee jirra jechuudha. Akka bitannuuf jechuudha. Kanaaf gaafa kanaa wajjiniin walii gallu uumaa tokko buukii keenya irra hin jiru jechuudha. Akkaawuntii keenya irraa waan tokko hin qabnu miindaadhuma keenya illee miindaadhuma kaffaluudhaaf illee sadarkaatti rakkataa jirru irratti jechuudha. Mishiidhuma miindaa kaffalurraa waan kana qarshii qabdii kaffalannee uummata keenya abdannee itti galleerra. Kanaaf maqaa rabbiitiin waan deeggaramuu qabu waan kana bittanii hojiirra kan hojjetan uummanni keenya baay'ee rakkataa jira. Uummanni musliimaa kun baay'ee rakkataa jira kan jedhu ergaa kan dabarfataa jiru dha. Ta'a koree boordii majlisaa masjiida Nuurii Jibriil Abdiin jedhama. Kana hojiirra nu hojjetanii qilleensarra nu hojjetanii nu deeggartan gaarii isaa maqaa rabbiitiin sin gaafanna jechuudha. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكما أرجع جرتنو بكت ترجمو كن من قرآناتي مسجد النور جرما بكت ترجمو باجي بوتان كينيا ريبوتين أني يا كان سنتي برفتشو بربانة كان في أدرا ربو ما جتشاو مني أفان كان كو كان رجع جرتن بوتتي كينيا كان لالاتينو غرغارا باجي نتريبتي جو اللي برسيسو في اللي واللي ركونو تي walirratti siyaalii bakkee irratti fayyadamna alii keessatti fayyadamna ijoolleen nu rakkisanii akkuma argaa jirtan dhugaa safarrii nu jiraannu Jimmaa Barrii Bunnoo Beddellee keessaa Jimmaa Barrii jedhamti. Mana namaatu bitame masginni kun jalqabni isaa garaagaraanaanii lafa mana namaati baay'ee nu dhiphisee jira. Lafa kana bitachuudhaaf immoo ganzaba guddaa nu barbaada. Ganzaba guddaa kan argachuuf yaada keenya yoo ammoo qabdan amma rabbi isinii laaffise irra nu gashaanne yaada keenya isinitti dabarfanne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.